Galatoomaa qofa utuu hin taane Adaamaa gara Finfinneetti baatii har'aa wal baallamna isiniin jenna. Maaliif jennaani teekstiin qofittiin Finfinnee maan nu toriidhaan binnee boo. Nu ittiin Finfinnee nu ittiin dhumne kana gaafiini Finfinnee isa jedhamu kana handhuura sii keessatti akka hojjetamu kabajaadhaan hunda keessan affeerra kan jalqabaati. توبتا أمتا نبي رحمتا وتوندن كرمين بلبل توبتا لكن هدا كوتين ديات فكاتا سانغا بابت يدول تاكاتا فساني دنت والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله أستاذ كامل شمسو غلطومي واهي أرتي تكو أكلنت تكو ويهدت وجتي ديمي قربا ولا لو برسي أكنا وجتي أما دبي Arreeffam mana hidhaatii baheen ammoo mana hidhaatiif qaadhimamee jalaa baqadhee magaalaa Dabra Birhaan dhaqe. Dabra Birhaan dhaqee baatii jaha wahiin dhokadhee maaliif jennaan jara jaruma keessa dhokattaa bar. Jara jaruma keessa dhokadhee 85 dhokadhee dhaqeen baatii 5 taa'ee qorra isaas jaras dadhabee ammoo gara Finfinneetti gad deebi'ee jennaan namichi tokko mana hidhaa keessa na wajjin ture akka artiin itti humna qabu mashaayika keenya himuufan beeku Dr. Jiraan Galatoomaa gaaf tokko waggaa 10 wahii dura walaloo barreessaa walaloo Paakistaanii tokko ergaa isaanitti kennanii amma wanaa hin dagan ergaa walaloo namicha Paakistaanii ga'ee gumaata isaa biyyattii sana keessatti waan inni hojjete diinqa isaaniitti waamanii gola keessatti ga'ee warra walaloo waan laftuun sirran jirtu jedhanii amaanaatti kennanii ammallee harkumaan qabaa ulfaadhaa Galatoomaa Rabbi umrii keessan dheeressuun jedha waggaa 17-16 akkanan taanatti fakkaata jara keenya waan jedhee barreesse namichi maarraayyaa galtee raftee naan jedhe mana hidhaa keessaan bayyan jennaan maalii jennaan walaloo tokko barreessee walaleessee wallise ayyaana kobbadee hiree koo jallatee seeraan na dagate seenaan na lagatee iyyannaan koo kana meenaa dhaggeeffadhaa biyyi kun anaa gayyaadha moo haadhaa deebisaan eeggadhaa jedhe manni kan koo kana jedhee hin himadhu banadhee ol galee haaratti hin baafadhu hireen koo tumamuu saamamuu hidhamuu akkas ta'e nafeena simadhaa namuu bakka eessaan galee rafamu lamoon eessaan galee rafa waan artiin nama keessatti hin uumne wanni artiin namatti hin hojjanne wanni artiin moo yeroo tokkicha mataan namaa yeroo tokkicha qabate akka nama godhu rabbuma beeka khulaasa haasaa har'aa keessaan hamma eegireetti raayyaa manzumarara eeginaa khulaasa haasaa har'aa keessaa ibsaan maal isiniin jedhee asirraa bu'ee eessaa jalqabna ree waan inni jedhee inni nama gurguddaa nutti hime namoota hamma kana hin jedhamne namoota waggaa umurii waggaa 6 keessa waggaa jara keenya Ibnu Mas'uud waggaa meeqa jiraate ergamaa rabbiitii wajjin achumarraa jalqabne iyyuu haasa'uu dandeenya haasaa ibsaattan dhufe waan ta'eef an khulaasaa haasaan isinii himee bu'a malee raayyaa qofa hin eeginaa jechuudhaafan maal irraa hubattee yoonaan jettanii eessaa jalqabdaree an bakka irraa jalqabamu kanan hunda keenyaa dhaamu dargaggeessi keenya abboomaaf of qopheessi intalli keenya haadha manaatii of qopheessite haadha manaatiif miti ilmoof haadha ta'uudhaaf yoo of qopheessite qofitti egeree keenya bakka geenyu yoo dhiirri hadhaa ilmoodhaaf abbaa ta'uudhaaf qopheesse intalli keenya wanni siin dhiiraaf haadha manaa hin taaneef hin jiru bakka sanatti kufna waan ta'eef bakki kun dhiirti haadha tolte kaleessa jara keenya warra inni lakkaa'aa ture ibsaan lakkaa'e hunda isaa irra caalaa haadha guddise wallaahi wabillahi abbaan qabdu yataamaadha maarree nu ilmaan bafachuudhaaf handuun qabaaree eega akkana ta'e kanaafuu mana keessatti haati qophaa'uun dirqamaa kana isinii dhaame lammaffaa eessarraa jalqabeetanii ilmi haadhaaf ilma gaarii ta'uu gaafa jalqabe hintala namaatiif abbaa manaa gaariidha kana hin shakkina hintalli tokko abbaa siitiif haadha siitii gaafa gaarii taate wallaahi wabillaahi watallaahi dhiiraaf haadha manaa gaarii ta'uu shakkiinuma tokko hin qabu asirratti jirti dubbiin maal akkas ta'uun keenya maal dhale jennaan ummata walumatti yeruma kanas isa salafiyyaas isa sanafiyyaas isa hanafiyyaas isa hanbaliyyaas walitti dhufe hundi keessa nu kaafira jedhu dhufe walumatti qaban hundi keessa nu maali ulaagaan kee akkan jedhu jechuu diddee malee akka biraan qabu akkan ta'e ta'uu diddee malee immoo akka jedhu tokko hin qabu maarree akka isaa jennaare nu akka jennu qabna televizyiiniin tokko yeroo bitame dudubbeessaa waraqata jira fuudhaa dubbisaa afaan chaayinaatiin afaan biyyattii galaa galuun afaan faranjeeffaatiin afaan
hundumaanuu jira. TV'n tokko yookaanis namni elektirooniksii tokko yeroo bitame waraqata dudduubbeedhaa qaba. Waraqanni sun maqaan isaa maanuwaal jedhama. Maanuwaali sana yeroo isin dubbiftanii yoo kana goote kanaan gubata TV'n kun. Yoo kana taate kanaan akkana ta'a. Yoo kana ta'a jedheeti maanuwaalii qaba. Jaran maanuwaalii televizyiinii sanaallee yeroo barreesse dudduubbee kaa'ima. Abbaa televizyiinicha tolchee bar. Akkasii miti. Isiniin gallee haasaan jedhaa jiru kun. Jara dudduubbaa isinii galee haasaan kun. Yoo waraqaticha sanaa yoo leestiroo yookaan qotee bulaan inni akka kootii barreessa ta'e televizyiiniin gubatee iyyuu ta'uun dhufinu. Rabbii nama khalqeetu quraana nurkaa qaba. Quraanni maanuwaaliidha. Quraana achi keessatti of ilaalla waan itti gubannuuf, waan itti hubannuuf, waan itti tolluuf, waan itti lolluuf hundasaa maanuwaaliin uumaa addunyaa kanaa quraana Rabbii harkaa qabna. Kanaaf akka inni jedhes jechuu hin dandeenyu akka jennu qabna waan ta'eef. Jara keenya egeree barnootaatii fi ilmaan qopheeffachuu hadha jalqabna eega jenne. Egaa waa hedduu dubbattee waa'een teeknooloojii nama faayawaana qorannaa baayoloojii. Ani baayoloojiitti sana asumaaf achiin isin jedhe malee biyyi gariin jedhu ofii kootiif iyyuu yuunivarsiitii eebbisiisuu ol baheen gaaf tokko. Keemistirii jedhanii dhoqqeena lallaayisisu, baayoloojii jedhanii raammoona funaansisu, histiriidha jedhanii du'aana lakkoofsisu, ani maaliin godharee tabbaan kan koo gabaree sabbaa koon naqaree jedhee madraka irraa gadi bu'eessa. Jara keenya anuma wanti kana asirratti dhiyeesseef ulamoota irratti eega walleen dhowwame geerarsi maa dhowwame kan islaamaati. Geerarsi kan islaamaati bara. Harkaan arguu taal tokko. Harka wanta hin jedheef immoo amileedhaaf malee isiin badde kun nuti geerarsa islaamaatiin jira, geerarsa jaahiliyyaatiin jira. Waan gara islaamaatiin balfame, waan gara islaamaatiin balfame kan jaahiliyyaan qabdu, waan gara jaahiliyyaatiin gaarii ta'e islaamni balfu qofa addanuu fuudhaa malee hunda isaa kana jecha tokkotti isinii deebisuu deema. Maal inni waan kana hunda akka ustaaz Kaamil jedhe qofa osoo hin taane kan hojjetu majlisa. Majlisatu فرعي توكتي قولي بوي متي أنا مو أبانمتي وان كان مجلس سنجر أنا مو ماليف جنان يرو دربه هيران سني مرتاعي هيران مرتاعي برلمان كندسة مرتسة كام بيجاتي ملأ أمة إسلو إثيوبيا كيس جت متي سنين جديدة مال جتن كنان أمة إثيوبيا كيس جراتو سنتانه أمنتي أمني إثيوبيا إتي أمنو جديدة فكايا كنا مو كنا متي كنا مو ينوني اسكولاري بربادني نما أسي بيجالا ترجون بيج نانو إسلام نجرو وجني ولتيرني على كأكان هجتون هيرسيلا وانسنا كيستون دا أجرو اتفاجد مني الدنيا كان الراجلوني الدنيا كان الرا نمني بوري كوبا وسلس وهندان كوبا جرا كينيا اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا أديني دوم إسلام بكم سانجل كبا أمنتي بكم سانجد دابت جبا دين كلام خالق فرقا كبا نمني سين ميسوتي كربي كبا حديث رسول كان سند جبا أمنتين إسلام عيفان نمني كبا أكمت كرا نمني باس كبا أبانا قدت في علمي جرا قبان الرسول تجاري دمي سانجبا كل جي جالو مسجد كبا تكان أفني قبان أجينا قدما نتمنى لك بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.